Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan gara umareetuu fi uftan. Asirratti beekumsa xiqqoo takka waliin qooddala. Imaana keenya jabeessaa, jireenya keenya ijaaraa, dandeettii keenya cimsachaa gara hulaa milkaa'inatti waliin imalla. Kun umaree tuubi. Umaree tiyuub guyyaatti beekumsi tokko kan jireenya keenya jijjiiru. Umaree tiyuub. Sababni guddaan akkan chaanaalii kana banu na taasisee inni jalqabaa lubbuu kiyya gorsuudhaaf galma kaayyoo kootii dhugoomsuudhaaf beekumsa waliigalaa kan karaa kaayyoo koo irratti na gargaaran walitti qabachuudhaaf yookiin barbaaduudhaaf. Inni lammaffaa beekumsa xiqqoo takka waliin akka qooddannuuf. Ani isin caala beekee osoo hin taane waan dubbiserraa, waan na fayyaderraa, waan baradherraa isin waliin qooddachuuf. Asirratti waan beeknu irraa waliif qoodaa, wal jajjabeessaa, bakka dogongorreetti wal gorsaa, wal qeeqaa, wal sirreessaa gara daandii milkaa'inaatti waliin imalla. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii umaree tiyuub haaluma armaan olitti isiniif ibsuuf yaaletti viidiyoolee mimmiidhagoo ta'anii fi barsiisoo ta'an bifa suur-sagaleetii fi viidiyootiin isin dhiyeessuuf gama kootiin qophii xumuree jira. Yaadni kiyya kun kan isin tolu yoo ta'e sabiskiraayib gochaa wal jabeessaa wal haa ijaarru. Galatoomaa hanga deemnee wal agarrutti nagaan naaf turaa.